guyyaan Oktoobar 15 bara 2023 akkammoo hijiraadatti Rabiul Awwal guyyaa 30 hijiraa bara 1445 ammoo akka keenya kanatti onkololeessa afur bara 2016 ballama muhaadaraa guddoodha kan qubsuma sheekha keenya Sheekh Daawitiif qabame namni tokko akka namni xiqqaa fi guddaadhaan agartee qaama geessuu danda'u qaama waa erguu danda'u waa erguudhaan haa itti fufnu haa irratti hirmaannu jechuun dhaamsa kiyya ta'e obboleeyyan kiyya bootaan san akka gaafa sheeyni jiruu caalaadha bal'attee barnoonni itti deemaa jira maddaan haraashii daran dabalaa jirti barattoonni daran dabalaa jira barnoonnis akkuma itti fufee jira madda akkana deemu kana eeynee arguun ni'matun min Allah ulamaa hedduu jira kan eegee isaan bakka sanii deemanii bakki san haftee qullaa taatee onte sheekha keenya khayri isaa rabbii irraa qeebaluun Sheekh Daawit bakka buusee fi Sheekh Daawit Muhammad bakka buusee fi ilaa ammaa akkanatti bakka sanii ilmiin dididi jettu nama dhaqee argee beeka Sheekh Daawit irraa hafuun narraa hafuudha tokkoon keessan akka ganda kanatti akka walirraan hafne yoo haqa walirraa qabaanne dhaamsa obbolummaa isinitti dabarsa obboleeyyan keenya jajjabattanii waan qabdan fudhattanii guyyaa san guyyaa alhadaa akka irraa hin hafne jechuun dhaamsa kiyya ta'a obboleeyyan kiyya Sheekh Daawit jechuun nama ajaa'ibaa gaafa duraanii an achi dhaqqabeetiin ture ammoo amma bakka sheekaa bu'ee waan sheeyni qaradhaafe hunda akkasuma dhaqee lafumaa fuudha barnootarraa san bira dabree inumaa ka eega sheeka biraa bootaa jijjiirrate barees achumaan itti fufe kanaafuu qubsuma sheeka keenya Sheekh Daawit bakka bu'aa abbaa keenyaa Sheekh Adam Tuulaadhaa kan ta'e akka irraa hin hafne akka gandatti akka araddatti nu hundi bakka jirru waan qabnu qabanne qaamaan achitti argamne akka bakka sanii mul'annu jechuun dhaamsa kiyya ta'a namni guyyaa irraa narraa hafe bakka itti na dhuftan isintu beeka